Ebla kudha tokko 2026 oduu Sibuu Neetwork yeroo kana isin biraan geenya. Viidiyoon maanguddoo ogeessa fayyaa turan yeroo gamtaa dargaggootaan tumaman mul'isu ba'e dheekkamsa uume. Kibbabaa Oromiyaa godina Baalee magaalaa Roobeetti shakkamtoonni ogeessa fayyaa obbo Waaqoo Kadir irratti yakka reebichaa raawwatan to'atamuuf qajeelchi poolisii magaalaa Roobee beeksise. Ka'umsi reebicha sanaa dargaggoon tokko bilbila harkaa na jalaa fudhatte jechuun dogoggora hiriyoota isaa waliin obbo Waaqoo reebuu ajajaan poolisii magaalichaa Komaandar Gammadaa Tolchaa OBN saayibaritti himaniiru. Shakkamtoonni maqaan isaanii Akaalee Asaffaa, Abdiisaa Kadir, Boonsaa Awwal, Muhammad Faanoo, Ibrahim Huseen jedhaman guyyaa kaleessaa ebila 2026 miidhamaa maqaan isaanii Waaqoo Kadir buufata konkolaataa magaalaa Roobeetti gareen reeban ajanda miidiyaa hawaasaa ta'an poolisiin magaalaa Roobee to'annoo seeraa jala oolchuu beeksise. Dhimmichi qulqullaa'aa akka jiruu fi tarkaanfiin seeraa barbaachisu akka fudhatamus Komaandar Gammadaan ibsaniiru. Shakkamtoota keessaa nama ka'umsa reebicha sanaa kan ta'ee fi yeroo ammaa miliqee jiru to'achuuf hordoffiin taasifamaa jiraachuu kan himan Komaandar Gammadaan hawaasni waan tokko osoo hin qulqulleeffatin nama yakkamaa gochuun rukutuun sirrii akka hin taaneef gocha akkasiirraa akka of qusatan dhaamaniiru. Maanguddoo Waaqoo Kadir Tugee ogeessa fayyaa ta'anii hospitaala Dabbidolloo, hospitaala Gobbaa, hospitaala Ginniirii fi Raayituutti buufata fayyaa hojjetaa turanii jedhan. Walumaa galatti waggoota 35 hojjechaa kan turanii fi amma sooromni isaanii geenyaan sooromaaf dookumentii isaanii fudhachuudhaaf olii gadi ifaajaa osoo jiranii gurmuu dargaggootaatiin buufata konkolaataa Roobee keessatti reebamanii miidhaan irra ga'u karaa miidiyaa hawaasaa faca'aa tureera. Dargaggoonni gochaa salphachiisaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan fayyadamtoonni marsaalee hawaasaa hedduminaan gaafataa turan. Itoophiyaa keessatti seer dhablummaan dagaaguu isaatiin lammiileen ba'anii galuun sodaatti ta'uu himatu. Birriin Itoophiyaa fi paawundiin Sudaan Kibbaa maallaqa addunyaa irraa dadhabaadha jedhame. Birriin Itoophiyaa fi paawundiin Sudaan Kibbaa bara 2025 keessa tokkoon isaanii humna bittaa isaanii dhibbeentaa 10 oliin dhabuun addunyaa irratti maallaqa raawwii dadhabaa qaban keessatti ramadamaniiru. Itoophiyaan adeemsa fooyya'insa kaffaltii liqaa dinagdee ishee tasgabbeessuuf yeroo carraaqqii gochaa jirtu kanatti birriin peesoo maallaqa Arjentiinaa fi liiraa Tarkiitti aanuun addunyaa irratti maallaqa gatii bittaa dadhabaa sadaffaa ta'uun galmaa'eera. Gatiin maallaqa Itoophiyaa yookaan birriin doolaara Ameerikaa waliin yeroo wal madaalamu dhibbeentaa 18 gadi bu'uu fi sababoota kanneen akka hanqina doolaaraa, qaala'insa gatii fi amantaan investeroota alaa haala jiru irratti hir'achuun isaa eerameera. Gabaasni diinagdee Afrikaa waqtaawaa baankii addunyaa ebila 2026 baasee wabeeffachuun gaazexaan The East African akka gabaasetti gatiin birrii Itoophiyaa dhibbeentaa 18, paawundiin Sudaan Kibbaa immoo dhibbeentaa 15 waggaa tokko keessatti humna bittaa isaanii dhabaniiru. Baankichi dadhabina paawundii Sudaan Kibbaaf sababa kan ta'an gufuu daldala boba'aa Juubaa fi garaagarummaa gatii gabaa idilee fi gabaa al-idilee gidduu jirudha jedhameera. Akka ogeeyyiin diinagdee jedhanitti tasgabbii dhabuun gabaa jijjiirraa maallaqaa alaa guutuu Afrikaa keessatti gufuu guddaa investimentii ta'ee itti fufeera. Hordoftoonni dhimma kana hedduun akka akeekkachiisanitti tasgabbii dhabuun maallaqaa miidhaa dabalataa qaba. Jijjiiramni gatii maallaqaa akka tasaa ta'u kun investeroonni alaa bu'aan keenya kisaaraan nyaatama jedhanii akka sodaatan taasisa. Haaluma wal fakkaatuun gatiin meeshaalee alaa galanii baasiin hojii gaggeessuuf oolu yeroo baay'ee daddabalamuu daldaltoonni biyya keessaa karoora baafachuu fi hojii isaanii babal'isuuf ni rakkatu. Abbootii qabeenyaa alaatiif kisaaraan maallaqaa ji'oota muraasa keessatti uumamu bu'aan isaan argatan guutummaatti jalaa balleessuu danda'a. Daldaltoota biyya keessaatiif ammoo keessattuu meeshaalee alaa galan irratti gatiin garmalee yoo jijjiiramu karoora gara fuulduraa baafachuun danda'amaa miti. Dhiibbaawwan sunneen biyyoonni maallaqa dadhabaa qaban maaliif kaapitaala yeroo dheeraa harkisuuf akka rakkatan ibsa gahaa ni ta'uu jedhame.